Akkam jirtu barattoota akkasumas hordoftoota chaanaalii kooti akka nagaa jirtan abdiin qaba. Har'a mata duree baay'ee murteessaa fi barataa hunda yaaddessu tokkoon dhufeera. Innis akkaataa qormaataaf qophooftanii fi qabxii olaanaa fiddanidha. Baay'een keessan yeroo qormaanni dhiyaatu dhiibbuu guddaa keessa galtu. Qormaanni na jala gaheera, kan dubbise yeroo qormaataa yoo na jalaa bade hoo jettanii of dhibbistu. Garuu ani har'a waan tokko isinitti himeen jalqaba. Qormaanni lolaa miti. Qormaanni carraa itti beekumsa keessan agarsiiftanidha. Viidiyoo har'a kana keessattis teeknika addunyaa irratti barattoonni ciccimoo fayyadaman 6 isiniif qooda. Isaan kana yoo hojiitti hiiktan qabxii keessan A irraa gadi hin bu'u. Isin keessa namni qabxii A fiduu hin barbaanne jira jedheen hin yaadu. Kanaafuu hanga dhumaatti na waliin tura. Guyyaa qormaata faafe keessatti barumsa kam yoom akka dubbistan sagantaa qabatamaa baafadhaa. Hunda dura barumsa isinitti ulfaatuu fi kan qabxilee guddaa qabu dursa dubbisaa. Fakkeenyaaf ganama sammuu keessan yeroo qulqulluu ta'etti barnoota maatisii yookaan kaalkuleetii qaban dubbisaa. Galgala immoo barumsa tiyoorii qaban yookaan barnoota afaanii osoo dubbiftanii bareeda. Sagantaa malee dubbisuun akkuma doonii galaana irratti koompaasii malee deemuudha. Ni carraaqtu malee bakka yaaddan sana ga'uun isinitti ulfaata. Bakka dubbisaaf mijataa ta'e filachuun murteessaadha. Siree irra ciistanii hin dubbisina. Sammuun keessan akka waan rafuuf jirutti fudhata. Kursii fi teebilii fayyadama. Wanti hunduma olitti barataa dhibbisu bilbiladha. Dubbisa gidduutti notifikashinii tiiktookii yookaan teelegiraamii tokko laaluun yaada keessan daqiiqaa 20f akka isin jalaa fagaatu godha. Kanaaf yeroo dubbistan bilbila keessan kutaa biraatti dhiisaa yookaan saayilentii godhaatii ofirraa fageessaa. Bilbilli keessan diina keessan yookaan michuu keessan ta'uu danda'a. Filannoo kan keessan. Malli kuni mala dubbisanii qofa bira darbuu miti. Boqonnaa tokko erga dubbistanii booda kitaaba cufaatii maalan dubbisee jettanii of gaafadhaa. Akka waan nama biraatti barsiisaa jirutti ofitti dubbadhaa. Yoo wanta dubbistan san nama biraatti yookaan ofitti salphaatti ibsuu dandeessan waan dubbistan hubattaniirtu jechuudha. Yoo ibsuu dadhabdan immoo deebitanii bakka sana dubbisaa. Yaadadhaa dubbisanii bira darbuun qofti waan hubattan isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu qormaata irratti dagachuu dandeessu. Mali dubbisanii waan dubbisan deebisanii of gaafachuun rakkoo kanaaf furmaata isiniif ta'a. Kitaaba guutuu dubbistanii fixuun yeroo gabaabaa keessatti ulfaachuu danda'a. Kanaaf dubbisaa osoo jirtanii qabxiiwwan ijoo ta'an yaadannoo gabaabaa irratti barreessaa. Kun yeroo qormaanni guyyaa tokko sin hafu yuunitii guutuu dubbisuurra yaadannoo fuula 3 qopheessitan dubbisuun hunda akka yaadattan isin gargaara. Malli kun icciitii barattoota ciccimooti. Qormaatawwan waggoota darban dalaguu akkaataa gaafii itti dhufuu fi yeroo keessan akkamitti akka qusattan isin barsiisa. Gaafii tokko yoo deebisuu dadhabdan maaliif deebisuu dadhabee jedhaati deebitanii bakka sana dubbisuun beekumsa keessan cimsa. Kun ofitti amanamummaa keessan baay'ee ol kaasa. Sammuun keenya akka maashinii boba'aa barbaada. Boba'aan sammuu ammoo hirriba ga'aa fi boqonnaadha. Sa'aatii tokko dubbistanii daqiiqaa 10 boqochuu qabdani. Hirriba ga'aa argachuun waan dubbistan sammuu keessan seef godhee yeroo dheeraaf akka turu isin gargaara. Dhumarratti waan isinitti himu immoo qormaanni kun jireenya keessan isa dhumaa miti, garuu carraawwan gara fuulduraatti dhufaniif balbala banuudha. Ofitti amanamummaa qabaadhaa. Wantoota ani isinitti hime kana hunda yoo hojiitti hiiktan bu'aan isaa isin qofa osoo hin taane maatii keessan kan gammachiisudha. Viidiyoon kun isin gargaareera yoo ta'e laayik gochuu fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Hiriyoota qormaatni jala ga'e keessaniif immoo sheer godhaa fi qabxii gaarii fi milkaa'ina isiniif hawwa. Turtii gaarii.